السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ماركفوني جرجرتو هردفتوتا في كبجمتوتا ماتي channelii koo kan taatan bakkuma jirtan nagaa firamanni rabbii isin biraa jiraatu. Egaa kaabadeetiin deebi'ee torbe sadii fi viidiyoo gadi dhiifne jechuudha. Qaraa ta'u turtii yeroo dheeraatiif chaanaliin kunis na jala gootu chaanalii kaan irratti deebi'ee viidiyoo gadhiisaa ture. Hundaaf alhamdulillah mallee hajaawiin naqunnamee jiddumaan badee keerimaaf inshallah hundaaf alhamdulillah jechuudha caala. Har'a immoo meeshaa bareedduu meeshaa isin nagaafattan isinii qabadhee dhufee safeetiin kun hedduu takka bareeddii gatii isii yoo barbaaddan meeshaan umarii janaan jettanii garuu gatiin meeshaa kana maree torbee tareetiin jira. Adadumaan dabalaa deemaa jechuudha amma birraa waan ta'eef hodhaallee ni dabalaa. Safeediin tunniin qarshii 450 jedhanii ta 400 illee jirti jechuudha. Akkuma as keessattuu yoo laallu hodhaan gariin ni bareeda gariin ammootu harki isaa garagara jechuudha. Akkuma sigaajjan isaa ol caaluuni masoobiidhaan inni ittaan immoo masoobiin daabboo kuni qarshii 1400 jedhanii. Egaa kawaanuma jedhamee isinitti mee sagalee isaanii sodooka wajjin dubbannee yeroo raabusan ka irraa bannu taatee ni dhageessisaa gatiin isaan himatan jechuudha. Garuu nama kiyyuma riikoordii irratti isinii godhaara maalii fi caacataa waca gabaa keessaa qaba waan ta'eef egaa kaasitti illee akkuma isin argitanii masoobii daabbootii fi masoobii biddeenaatii wal bira jira. Kun masoobii biddeenaa kawiixaati. Hedduu takka bareedaa harki isaallee bareedaa. Gatiin isaa ammoo qarshii 2000 jedhanii. Asitti illee masoobiin daabboo kuni innis qarshii 1400 jedhanii akkuma kaanii qunnaatu jira. Qunnaan kunis qarshii 300 jedhanii safee dibiixaati jira. Safee dibiixaallee gatiin isii qarshii 300 naan jedhanii. Asitti ammoo safeedii madaabaraati. Madaabaraan ammoo 450 jedhanii dabaluu danda'a. Kanaafuu yoo isinitti tolee bitachuu dandeettanii isiniin jedha. Warroonni meeshaa barbaadan keessattuu namoonni yeroo dhiyoo galuu barbaadan yoo jiraattanii meeshaa keessan bitattanii qopheeffachuun isin irratti dirqama isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya maaliif gaafa biyya dhuftan kana bitanna jettan homaa waliin ga'uu hin dandeettanii. Akkasitti illee meeshaa akkanaa kanneen takkuma takka bitattan fakkeenyaaf masoobiin lamaan isin barbaachisa. Safeediin takka kan daabboo takka kawiixaa isin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu itti yaaddanii waan isin barbaachisu bitachuun isin irraa jiraatu.